kaash maalaa soofne waan maas bishta harka koo gadhiis ta'e harka koo gadhiis maal maas soofne tokko qabdu bakka waan tabbaltee yooyyaa akkam jirtu nageenyi badhaadha ana bira waan lultu gaariidha gidduu kana wanta nuuf sooree gidduutti uumame dumni keessan beektu baay'ee wanta nama aarsudha wanta gidduu keenyatti uumamu hin qabneedha ture wanta gidduu keenyatti uumame ani haala kanaatiin sooree natti aarti jedhee takkumallee hin yaanne na baay'ee tokko ani baay'ee mana ofitti aare dhugaa waaqa amma dubbachuu dadhabutti ofitti anaare na har'a mooskii hon dandee sooreetiin ofitti araarfadha jedhee naan dhufe na sirkii dawwalaaf hin ture naannoo guyyaa 3-4 minaan baay'ee man dawwalaaf ture sirkii na jalaa kaasaan jiru bakka wanta gidduu keenyatti uumame kana bakka ani amanuu hin dandeenye ammayyoona amma maaliif itoon akkas ishee jaalladhu itoon masoolan faana akkas wal loolanii akkas hin taatu turte ishee naan beekan gin ani akkan ishee jaalladhu waan beektuuf amma kana waan inni jechuun ishee dhugaan baay'ee manaare akka kotti baay'ee manaare iski hamma danda'utti immoo ofitti araarfachuu na yaada bakka isinis bannaa taatu bakka tiktok irratti kuttanii gadhiistanii bakka akkashiin humnaa ol natti aartu hin godhiina bakka tiktok irratti kuttanii gadhiistanii natti aarsaa jirtu hamma ishee jaalladhu jechuudha anaaf rakkitu dhugaa waanuma dhugaa masaa jechuudha baay'ee tokko nama aarsaa wanta gidduu keenyatti uumame iski amma dandeetti immoo isheetiin ofitti araarfachuu yaada naannoo mana isaanii jira naannoo balbaluma isaanii irra jira wanti naannarra viidiyoo waraabuuf immoo yaa kanaan dura viidiyoo waraabame waan jiruuf viidiyoon bakka isinis naaf hubachuu waan qabdaniif viidiyoon sun waraabame isiniif uummata bira qaqqabu qaba jedhee waan yaadeef kanaaf ani viidiyoo kana waraabaa jira amma dandeessanitti bakka isin na hubadhaa amma gara ishee deemeen ishee waamen iski amma hin danda'u haasofsiisaa nafaallee wanta dubbattu natti fakkaatu amma hin danda'e haasofsiisuu yaala ishee amma maatti nafaana ta'an jiru amma qeeni manaatii ishee waa qoqosee jechuudha yoo mana jirti ta'e numa baati jedhee mayyaadannaa nafaan uumite amma dhumaatti waraabishi waan humti ta'e yoo uumame sii galamiti na bakka faamilii dhugaa rabbi waan keessa koo jiru bakka waan baay'ee aareef dirqama bakka natti ulfaachaa jira ግን waan ta'u gahee sooriif kaffalamuu qabu moo an barbaadeetiin an kaffala waan ni qabu Sorry, just. Sorry, acaba de terminar. Si vuoi, ma dirti un attimo. maal barbaadde? Maal odeessina? Habilii kee barbaadde nan dagadde. Ara habilii minaamin maal barbaadde? Akkaashi qoyidha. Cafaan argachuu dandeessa? Anamma habilii gaafadheera habilii. Alaba Yesuus. Nan dagadde. Abii koo harka koo gadhiisi harka koo. Dubbiidhuma barbaadu bakka. Nageessu ati nadheesi maal nurraa barbaadda maal takkaash maal haasofne waan maas bishta harka koo gadhiis ta'e harka koo gadhiisi maal maas ofni tokko qabdu bakka nageessu ati dubbii malee waan biraan barbaaddu waanuman si waliin haasa'u tokko hin qabu nageessu waanuman si naadhu qabu bakka nagadhiista moo nan gadhiistu nagadhiisi bakka
Daqiiqaa tokko bichaan haftee rafaa Akka kun nageessuudhaaf nagadhiisi. Ani akkas ta'e iyyuu hin beekne malee balbaluma kana dura dhaabbadhe. Sijjammar guyyaa kamiidhaan mana koo si argisiisanii. Bannaati. Taradde bakka addaa maal taate? Abii koo waanumatti si taradda'u hin qabu. Abilii kee barbaacha dhufte miti? Abilii maalan barbaadan? Abilii maal barbaadan? Maal barbaaddare? Siinsi barbaachan dhufe. Maal narraa goota? Abilii irraa maalan? Dhimma narraa qabdaa naan? Dhimma narraa qabdaa? Akkamittiin dhimma sirraan qabu? Maachuudha. Harka koo gadhiisi. Daqiiqaa lama naaf laata. Daqiiqaa dhuma si laadhu hin qabu bakka suma wajjin dhaabbachuu hin barbaadu bakkuma ati argamtu argamuu hin barbaadu bakka nageessu siin galuusi. Harka koo gadhiisin. Qabadhaa abilii kee guyyicha iyyuu ofirratti handa gadheenan. Qabadhaa narraa deemu. Nama baddooti maaddaa? Abii koo nageessu. Nageessu mootiin. Daqiiqaa tokko bichaan hafa. Abilii kee fudhuu deemee bakka na ga'ee hin ga'in. Abilii maalan godha? Siifa laadhetti siifa. Murteetti balbala kana naan hin bakka. Siifa waan ni godhe miti? Godheen. Harka koo gadhiisi. Afaan Oromoon nageessu ati. Na gadhiisin bakka. Na gadhiisi nageessu. Qabadhaa abilii kee. Maali? Ani isaa dhaqi kennee. Maali eenyuun? Maali eenyuun beektu? Wal beekna garuu bakka abilii dhuma isaa fudhachuu. Maali mere? Maal jechaa jirtu? Wanta gidduu kan jiru ishinis beekti waan dhuma isaa. Eenyu bira dhufte eenyu akka ta'e beektaa? Ani kun qeesaa minaamni otoo hin taane wanta bal'ee wanta bal'ee. Viidiyoo kana kan isin waraabaa jiru amma buleedha jechuudha ganama waraabaa jira. Innaa hidhamnee turre eda naannoo isaatti 12 minaamni itti baane. Innaa galgala viidiyoo isin waraabuuf yaadee na sheeqqachuu dide xiqqoo iski waraabullee yaadeera nan isin agarsiisa. Innaa na sheeqqachuu dide naan dhiisee turutti. Innaa kaameraamaaniin isaanis hidhamanii turanii. Innaa ammoo baanii ganama bariisan isin waraabaa jira. Viidiyoo kana poostootu hin barbaanne poostootu naannoo itti waan baay'ee dubbatteena nan poostoote jedheen poostoote. Innaa waa baay'eetu jira dhugaa akka si yaaddanii ol jechuudha. Wirdi ta'e xiqqoo wantichina. Iski lamaan ni nyaawusin viidiyoo kana. Akkuma isheen nama akka inni obboleessi ishee ilaaluuf jechuudha. Sooshaal miidiyaa badaan fayyadamu sheer godhaa turutti. Innaa sinaata machu'u. Yaa kana booda soorii faan viidiyoo waan hojjennu natti hin fakkaatu. Yaa walloollee waan baay'eetu uumameera. Asinitti haa tolu lamaan ni nyaamchaa'u.